gaafan si argu maakii raa wajjin si arge waa'ee maakii irratti gisee ati wajjin qoostuu akkasumas qoosaa sana immoo heddummeessitee gisee as deemtuun si arge maali wanti sun dura isa kanan baruu barbaade. Anyways qabsoodhaa qabsaan kofullee qabsoon itti mufti wanni guddaan akka ishii waan san gama kiyyatti deebitu osoo hin ta'in karoora kiyya akkuma awwala isiin jedhu san ture koozim isaanillee ilma biyyaati. Ashama harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment akkam jirtan nageenya kan jaalaaf kabajaa bakkuma isin jirtan isin haadha qabu isiniin jecha arraan tana qeerroo tokko qabadheetiin isin dhufe keessummaa keenya torbaan irraa guyyaa takka isin dabartu wajjin turtii gaarii hanga dhumaa namni kun eenyu hawwaliin barru taha baga nagaan dhufte. Baga nagaan nooyidan. Social media irratti Twiin beekamta maqaa kee isa sirriitii fi akkasuma eessatti dhalattee eessatti guddatte ka'umsa akka nu ta'u. Maqaan kiyya Hamzaa Amin jedhama. Iddoon dhaloota koo godina Baalee aanaa Gaafraa magaalaa Aliiti. Maqaan sooshaal miidiyaa Tuwiin niikneemii kiyya. Namni illee kan ittiin na beeku Tuwiin. Dura irratti hedduu galatoomi. Yeroo tantee aarsaa gootii asitti na argamu keetiif hedduu galatoomi isin jechuun barbaada maqaa Forexiitiin. Itti aansuudhaan ammoo ati nama sooshaal miidiyaa dhaluu kanaan si arge sooshaal miidiyaa irratti gaafan si argu maakii raa wajjin si arge waa'ee maakii irratti gisee ati wajjin qoostuu akkasumas qoosaa sana immoo heddummeessitee gisee as deemtuun si arge maali wanti sun dura isa kanan baruu barbaade. Wanti suni dhugaa dubbachuudhaaf jaalala jaalalli immoo tuni si galee akkaataan qabu miti. Anyways qabsoodhaa qabsaan kofullee qabsoon itti mufti. Wanni guddaan akkuma maakii fi ibsishaan wal fuudhanii fi wanti inni qabsoo sun adeemaa ture. So qabsoon galma geettee jirti. Wanni guddoon isaan maaf. Wanti kun kijiba jechuudha soba yaani ati isteetuma injoo godhaa turte jechuudha qabsoo isaan lamaan waliif fiduuf aarsaa kafalaa turte. Yaa maanni beeta namoota wal jaalatan lamaan jidduu yeroo seentu namoonni kunniin moor wal jaalataa dhimma ishee galee yeroo fakkeenyaaf nama kanaaf harkaa baafadhamu jetti tana maal jettee yaaddu namni sun moor jaalataa deema. So ijoolleen tuni waa wal jaalataniif istiimee walitti haa dhiyaatan waan jedhamu iti walitti dhiyaatanii walaa fuudhanii faamilii ta'an karoorri keenya san ture anyways karoorri keenya illee milkaa'e alhamdulillah jarri wal fuudhanii jiranii. Ani maakii yeroo sanitti jaala dhugaa osoo hin ta'in jaala akka jaarsaaf jaarsiitti wal fuudhan kana qaama jarri wal jaalatan kana osoo hin ta'in akkuma bulleetitti jaaladha. Garuu immoo jarri walaa fuudhanii fi yookaan immoo moo wal jaalatanii wal haa jaalatanii waan san hin jalqabne malee jaalantiniiti miti jechuu barbaadeeti. Okay, hedduu bareedaadha. Garuu amma ati jaalala obbolummaatii fi ishilleen dubartii jaalatamtuudha. Akkasumas mucaa qeerroo xiqqaa kana gartee nama jaalatamu namni hundi jaalatu dubartiin hundi ulaagaalee dubartoonni jaalatu hedduu nama qaburraa yoonii fi ishiin tun yeroo ati injoo gootu sana keessa taphuma kana keessa isa san dhiistee si jaalattee waan kana yaadne. Yaa dhugaa dubbachuudhaaf wanni akka suni uumamullee homa danda'u anillee yaadee ture garuu immoo maakiin nama akkasitti miti si galee. Koz wanni ishiin ibsaadhaan dhabdullee hin jiru. Tokko faaratti illee anilleen akka ishii waan san gama kiyyatti deebitu osoo hin ta'in karoora kiyya akkuma awwala isiin jedhu san ture koozim isaanillee ilma biyyaati. Gattiin tuni gara Baalellee galuudhaaf qabsoon nuti godhaa jirre guddaa isii galeemi. So akkuma wanni sun hin uumamnetti mokkoraa ture jechuu barbaadeetanii wayiis. Yaa. Okay, hedduu galatoomi baga gammaddanii galtee jirti nutilleen hedduu gammannee fi akka dhugatti gaafa dura isaanuma hundaa amanuun turre hatta ishii hundaa hojii yeroo naasa'utti
hanga bakka waliin nu agartuu na namantu hanga naan jettu takka ture hedduun gammadeef dubartiin hedduu gammadeef irraa ishiin takka galatoomii keessaan ibsu kan keetiif itti aansuudhaan ammoo gaafa Jawaar Mohaammed Awurooppaa isin bira dhufe fiilingii kan kee viidiyoo takka laaletiin yeroo hedduu irra deddeebi'ee laaluu ture hattaa edallee laaluun ture viidiyoo sanii dhugumatti gammachuun suni jaalalti tilli sun Jawaariif ni mala itti yaadda. Oh my gosh. Jawaar mo. Ara jawwee kootillee yaalle. Guys akka inni itti nama yaadatu laalame akka itti na yaadate. Yaa kos jira na foran saa. Please na dubbisiisi. Na jaalama keetti na fide male. Laahi. Si ammallee jirtaa saahiba. Wayyoo! Baabaa kee bakka si wajjin hin seenne qabrii qofa jawwee koo. We love you more than you love us habibi. Don't forget that man. Idde. Sijamara na walayu wa male jabanna be ka sin jinni guys. Edde dadda ginanuma guys. I can't believe myself. Guys anuma akasere jawa. Oh my day. Come on man. Here we go babaki. Oh yeah, so to you but I don't know akati experience you got one kana sigale. Cause anama namona injireenya ke keessatti akka arge akkasi emotional ta'e yoo jiraate yeroo walaatiif Jawaari cause namni kun beeta like al takka takka carraan takka takka sii galee bakka atiin geenne si dhaabdee sii galee anamma Jawaari arguu kiyyatti ka viidiyoodhaan reaction natti ta'e san caala malee achi gadi sii galee mi osoo carraa kan argachuu baadhee በጣም itti gadda ture sii galee ግን akkasitti Jawaariin arguu kiyyaaf wallahi jechan qabu በጣም itti hedduu bakka hedduu desna jedheera. Cause namoonni waan kana arguudhaaf hawwan namoonni gamoo argin hedduu jiru waan ta'eef even waayuu gaafachuu miti ijuma arguu kiyyaaf በጣም gammadeera. Argamachuun sun sirraa mul'atti viidiyoo kan kee kanarratti dhugumatti gammadde Jawaar Mohaammed san dura gaafa osoo wal qaamaniin argin duratti jaalalti tante gaafa inni siyaasaa gaa jechuun yeroo takka waa'ee siyaasaa dhaabee ture nu jalaa badee ture yeroo sanitti qollee ta'uun jijjiiramni maaliif callisa waan jiruun yaani jaalalti isaa qabdutti qollee taatu irra ta'an dhufne. Na macheem jijjiiramu Jawaar sii galee abbaa kenna waan ta'eef namni yeroo badu sii galee pooyintii witi bada yeroo deebi'ullee waa fidee deebi'a Jawaariin yeroo marayyuu waan itti amannuuf tarii homa nun beene sanumaaf bade jenneetuma obsine malee Jawaar macheem jijjiiramu yoomiyyuu jaalalli isaa yaa. Awo maalumaan nuti ije jeen jaalfadiiloon ol ba'ee rabbi sodaan du'aati Jawaar maaluma nutti godhattee atis. Yaa. Osooniif siyaasa isallee jaalachuu baatanii namooma isaa namni hedduun irra hedduun Oromoo ta'ee namni isaan jaalanne hin jiru. Nama hedduu jaalannuuf kabajnu rabbi umrii nu adeeressu jecha. Oke gama biraatiin ati nama koomeediidha. Viidiyoolee tantee taati. Warra faranjii baabura natti fakkaate baabura keessatti deemaa piraankii gootuun argu ture. Piraankii san irratti wanti si mudate jira yookaan immoo waan kana godhuuf maaltu si kakaase? Ya pranki sunni sigale Hey! Oh my God! How far do we have this? This man! Okay. Station keessa mootuun iyyuu namoota takka bichaa miti namoota bifa garagaraatti taasii galee Oromoo ta'ee amii like Itoophiyaawii haa ta'u faranjii adii kanneen Jamaayikaa haa ta'u uummata Hindii kanneen haa ta'u nama hedduutu tireena kana fayyadama. Uummanni kunniin martinuu amaloota garagaraa qaba sii galee akkuma bifti garagara gariin ka'u itti haqqisu san maybe maal ta'e mucaa kun sissiqee si gaafatu jira kan immoo akka si dheessu jira.
Gariin ammoo akkas dha'ullee hin dhabamu biyyattu biyya xiqqoo ishiin itti wal dhaanni miti malee. Imagine osoo Itoophiyaa keessa ta'e namni gariin akkas dha'ullee hin dhabamu. Asittuu kana fiigee jira siigalee. Oromoo gariin fiigaa beektaa obsan qabu siigalee. Wanni guddaan pooyintiin piraankii sanii nama kamtu si nahaa wayim immoo eenyutu yoo ati miidhamte biyya ormaa kana sissiqees ilaala waan jawwii qaba ture. Akkuma viidiyoo taatu agarte namoonni hedduun simeelaa dhiyeessan malee akka sissiqees gaafatu hin jiru. Oh my God. How fast do we have this? This man. Yaa. Okay, simannaan namoota hoggaati viidiyoo keessaniin dhuftu namoonni keenya keessattuu Oromoon waan akkana kana hin hubattu fayyaa qabdu feestaalan fudhattu faana maan jechuun jira. Koomentii yaadni namoota akkam ture? Yaa koomentii jedhee baay'eedha. Gariin osoo as taate waan si godhan beekama namni siin jaa. Gariin namoota iyyuu kaayaanni suni namni hubatee jedhee dhugaa biyya ofiitiif biyya hambaa garaagarummaa guddaa qaba. Siin jedhee yaada bareedaa si kennu jira. Gariin baga anan ta'in manaamin kasiin jiru illee jira si dha'uuf si galee. Yaa namoonni yaaduma gargaraa ibsatanii garuu ani wayis gara baratti pozitiivuma fudhadhe alhamdulillah. Okay, osoo Itoophiyaa ta'e osoo uummanni sun hundi Itoophiyaawii ta'e dafa yaani jawani goota waan kana. Dhugaa dubbachuudhaaf riskii fudhadhattee yoo ka dalaju ta'e ima godhatta si galee because riskii baachuu danda'a Itoophiyaa keessatti because namni si dha'u hin dhabamu. Hin dhabamu miti sirruma sidhaan. Hin ulfaatu. Yaa hoosisuuf si dhahanii maybe training iyyuu hin jiru training jira Itoophiyaa si. Ni jira. Osoon fi Itoophiyaa keessa jiraatte amma wanti jira makiina baasaa guddaa odaa baas itoo baas gurguddaa kanaa. Yaa baas keessatti yaa maybe reaction manamaa tuudhaaf dalaguu dandeettaa gin yaadeen beeku Itoophiyaa keessatti dalagadee dhugaa dubbachuuf. Itoophiyaawii achi jirtu takka viidiyoo birallee argeen ture Itoophiyaa warra achi jiran warra si dha'u reebanii si reeban wayitu jira. Ijoolluma hiriyoottan kee haa ta'uu beeku. Yaa asitti wal bira qabee dalagee ture uummata faranjii kanaa fi uummata keenya kana jedhee fayyaalummaa jira. Keenya kun si galee si fiiga si dhaha. Inni immoo yaa sin taraddoo maybe safety na balleessin jaa uummanni kunniin immoo iyyuma sillee qarqaaruu baate silleen tuqu qaama ofii baasuuf jala adeema. Manni adiin kunniin si galee din namni si dubbatu hin jiru. Koos akka barbaaddeetu maftii keeti mirga namaan jeeqin malee keenya immoo waan akkasiin beeku sidhaa biyya kanatti iyyuu si galee. Kanya durri afaan dhiisanii harkaan fiiganii hedduu bareedaadha. Ergaan jechuun namoonni biyya namaa keessatti biyya faranjii keessa namummaan ni jirti. Namni nama kabajuun yoo xiqqaate sillee yoo jaalachuu baatan akka nama tokkotti namummaan si kabajanii. Karaa biraatiin sooshaal miidiyaa beekamtee jirta. Qeerroo beekame waan dhaabbataa takka ta'e irratti nan hojjedheettee yaaddu ogummaan kan ga'e maali? Yaa ammaaf awwaala yeroon ani dalagaa ture wamoota prank ma kon reaction adda addaa picture fakkaataatti nama kaasan ምናምን ጃ ture ጊዜ ወለ ዱፍ ሲገለ ከዛን yeroo takka waan isdaleddu yeroo itti viewlee argatu jira yeroo inni qadhasa ture sigale kan dhaabbataa miti haalli tiktok fi social media kun haa ta'u garuu ammaaf duratti wanti an dalagu karoora qabu hedduutu jira of muduro laalla inshallah giz zamanatti dhufuuf like waan addaatiin dhufuuf inshallah akka yaaddisi haa ta'u karaa biraatiin amma ijoolleedha jechuun yeroo ta'e jirta viidiyooleen kee hedduun tiktaakii kan keetii irratti waa'ee amantaatiin wal qabata atis ijoollee taphatteen quufini yeroo kanatti waa'ee amantaa akkasii jabeessitee tiktaak irratti godhuu kan keessan maaltu si kakaase? Dhugaa dubbachuudhaaf ani social media irratti waa'ee amantaa waa'ee raayyaa nashidaa adda addaa gadhiisuun kiyya nama rabbiiti nan jechisuusi cause maybe achira gadhiisa malee background keessa bootaallee waan adda addaa dalaguu dhaggeeffachuun mala garuu ammoo wanti ati gadhiistuu fi wanni ati personality kee dalalu garagara cause ammoo itan muuziqaa gadhiisu muuziqaa keessa namoota hedduu dhagaa akkasumatti badii ilaalaa deemte akkasitti kaanii beeku si galee kana bara dallee din gaafa mataa keetti qofa dhageeffatte
maybe ismarraa matuma keetirraa gaafatamtallee kanamaatii miti si galemi tarii wanni martiniyyuu haala guddinaallee ta'uu danda'a. Dhugaa dubbachuuf muuziqaalee gad hin dhiisu miti gad dhiisallee tiktaak irratti በጣም ሪስኪ ቀባ ቪዲዮ ሙዚቃ ዋን አደዳ ላይክ ዋን ኬሰኒን ቲክታክ ሶሻል ሚዲያ ከመኑ ገዲሱን ሪስኪ ዋን ቀቡፍ ነሞተ ቢራ ሐራመቲ ዋሙ ራ ሀገር እንደ ኡፍ ቁሰደዴት ያኒ ዋን ከሲ እንደለግን ተሪ ኩን ደሞ አለ ጉዲና ወይ ተጉደደ ዳዩም ማዳም ሜቢ ዋን ቀራ አትሪፍ ሳባ ሰንተው ደንዳ ጀዴት ያኒ ያድያ ሄዱ በሬዳዳ atuu kaastee jirta waan anin kaasin haalli guddina kan keetii akkam ture amin? Haalli guddinni kiyyaa ani ka magaalaa aliitti dhaladhee achumatti kan guddadhe shigalee kutaa 8 illee achumatti baradhee barnootaaf illee karaa biraa Arshii kanniin deddeebee ture laayik Shaashamannee Asaasaa gara Boqojjii kanniin ture sana booda gara biyyaa deebee na karaa biyya naa dhufe gabaa hubattee jechuudha. Maashaallah. Obboleeyyan meeqa qabda? Waliigala maatiin kiyyaa ijoollee 9 qabanii dhiira 5 fi shamara 4 qabu. Okay, hedduu bareedaadha. Mudannoo jireenya kan kee kana keessatti hin irraanfanne biyya egaa baatee isaa ta'uu biyya keessa gaafa biyya jirtu ijoolleedha dhiisee immoo maa yaadattu garuu egaa biyyaa baatee mudannoon irraanfanne gaddaa ta'u gammachuu. Mukaasuun dandeessaa? Mudannoo mudannoo baay'ee qaba. Dhugaa dubbachuuf mudannoo ani qabu biyya kanatti mudannoo ani qabu fi osoo biyya kanallee dhufin mudannoo qabu baay'eetu jira. Anyways mudannoo biyya kanatti dhufe awwal akka biyya kana naqun nama shaayimu. Sigalee jira biyya kanatti isuma qunnamaa awwalaan giza biyya kana dhuftu mudannoodhaan adda addaa si qunnama kaati beektu kan hin beeknellee. Anyways guyyaa awwalaa mana barumsaa yeroo iskoola jammaru time tablein injiru kilaasii yeroo seentu time table qabda time table kana furanne guyyaa awwalaati እና barsiistuun dhuftee kilaasii library taa'anu jaan anaa fi miqachi takka jira Ukraine afaan Ingiliffaan beektii isheen ani yeroo sanitti afaan hin beeku afaan Oromoo bichaa beeka si galee si qallaa sonaan jaan hin dhagahu dhufee haarawaa kazaan isi waan time table qabduuf ittiin anamma isin wajjin deema bakkuma isin deemtu seenee wajjin baradha koozuni lamaan guyyaa tokko waan dhufneef isin afaan waan beektuuf bakka ani itti barachuu qabutti baratti jedhee yaadee isima hordofuu eegale azaan bireediin awwalaa finnee lammaffaarratti bireekii ture laayik yeraftiitu jechuudha. Idduma kana isiin kaatee itti deemtan illee ismi duuka deema kilaasii isiin seentu seenuudhaaf. Idduma kana isiin mana fincaanii seenti si galee. Hayi bakka kilaasiin keenya achi se'an illee ismi duuka ol seene azaan naan loltu si galee eessa deemtan? Araas where you going? Just follow you come I'm table. Kazaan eegee natti himte mana fincaanii deemaa jira. Yaa mudannoon biyya kanatti qabu tokko sani. Intalli maal sin jette? Yaa irratteerti gadhiitiin si galee eessa deemtan naamnaan jettee ani sima hordofaa jira naam jeeni akka taa'imtaa hin qabnellee itti mee garuu na hubachuu hin dandeenye koos afaan kiyyallee geessan akkasitti hubachuu hin dandeenye jechuun Ingiliffaan baay'ee hin danda'u waan ta'eef taa'imii sanitti. Jedha amma yoo yaadadhu baxaan sirrimatti Sema dhagama moo yaadu. Nama sana kita kawal argite egas booda. Yaa haga skuula san keessa jirutti wal bargaa turre yookaan yeroo argattu na yaadachiifti waan sana illee nima kolfaa. Egaa afaan barte. Yaa egaa chibee jiraasonee turre gin waggaa taagee amma nagarree na ceesi like ishee kolleejii jirte iskuulii jirte illee iskuula san gadhiise. Yaa hafuula moola garraadhee yaada galu. Mudannoo ajaa'ibaati. Okay, akka dargaggoo tokkotti social meediyaan miidhaa yookaan immoo faayidaa qaba jettee yaadda? Social media miidhaallee qaba faayidaallee qaba si galee akkuma abbaan itti fayyadametti social media yoo itti fayyadamte faayidaa argatta garuu yoo itti fayyadame hedduu kenni si miidhuta. Cause social media banattee yoo kana warrabsite yoo kama taa'imii westi goote
በጣም ሲሚል ገሩ namoonni Oromoo kanatti hin beekne malee namoonni biyya biraa namoonni uummanni Faranjiin kunniin sooshaal miidiyaa itti fayyadaman mallaqa guddaa irraa argatan siigalee like follow waa'ee isaa baratanii akkaataa itti proof godhan waa'ee mallaqaa ta'ee waa'ee follow ta'ee waa'ee tiktaa guddisu ta'e waan kamirraayyuu namni yeroo ammaa sooshaal miidiyaan mallaqa guddaa kabala siigalee garuu namni kenna irratti saamii wasti godhuu irratti wal arrabsuu irratti waan adda dalaguu malee kan irraa fayyadamaa jiru namoota biraas amma namootuma feemasoota jettuu yoo ilaaltu walli isaa dalagan gastii fi yaa geemii taphatanii gastii archirratti kennaa namni kennuuf malee gara biraati irraa fayyadamuu kana hanqina qaban. Gin tiktaakii yoo hordofanii akkaataa isaa ta'e sooshaal miidiyaa kamuu yoo waa'ee isaa hubattee mallaqni itti irraa argattu tapha malee hedduutu jira. Waan isa yoo irraan fayyadamin callistee haasaa ooluun taamii wasti godhuudha simiidha siigalee wanni akka sooshaal miidiyaa dhugaa dubbanne simiidhuyyuu hin jirudha yaada akka mataa kiyyaatti. Koos callisteetuma isarra taa'aa ol tiktaakii nama tokkoffaa sammuu keellee simiidhaa deemaa lamaffaa taamii kee wasti gootaa sadaffaa faamilii keetuun dagatta gara macarrashaa deemte. So osoo inni itti fayyadamin osoo itti fayyadamne jechuu barbaada sooshaal miidiyaa irratti. Hedduu bareedaadha. Eenyu fakkeenya godhatta sooshaal miidiyaa irratti? Facebook haa ta'u, YouTube haa ta'u, TikToker haa ta'u, namni itti fakkeenya godhattu eenyu? Dhugaa dubbachuu awwala yeroo awwala biyya kana dhufin namoonni hedduu laalaa ture birraa mucaa kaayiroo jiraatu san birraa jamaal yaa isa laalaa ture yeroo Liibiyaa turutti badaam itti isa hordofa waa'ee inni kitaaba dubbisee seenaa adda addaa nama kana haasa'u hedduu isa hordofaa ture siigalee bakka namni ani dhugumaan hordofe illee isuma namni tiktaaka Oromoo keessaa yaa. Baga mana keenya keessaa dinqisiifatte. Aww isin bira lagaami. Jechuun tiima tokko nuti as jira dhumarra dubbista rakkoon qabu. Maashaallah yaa. Dhumarratti jechuudha osoo karaa dhumaan deemin dargaggootaaf waan dhaamtu akka dargaggoo tokkotti wanni ati isaaniif dhaamtu maali akka walii galatti? Dargaggeeyyii waan an dhaamu yoo jiraate please tokkoffaadhatti ijoollee biyya jiran dargaggoon yeroonni karaa amma karaa Liibiyaa haa dhufaatan please. Ila tarii maybe ko namni biyya Awurooppaa kanneen keessa taa'ee dhaamsa isin dhaamu kunniin wayita karaa Liibiyaan dhufnaa isin jiru. Tarii waan biyya kana jiruuf akkasuma hin jaamnaam jettanii yaaduu dandeettan. No akkasii miti gin taa'imiin namni amma jiru kun bahee fi yeroo isin nama bahartan garaagarummaa qaba please. Mallaqaan ta'ee siqaayii karaa kana argamuun ta'e waan maraanuyyuu wal adda. Yeroo ammaa kana namni haate yookaan faamiliin kee mallaqa miliyoona 3 miliyoona 2 eessaa fuudhee bakki ishee ergu atu tilmaamuu dandeetta siigalee. So ijoolleen shamaraa karaa kana dhuftanii guyyadamaa maal ta'aa tumamaa ijoolleen dhiiraa tumamaa akkasitti kalee keessa gurguranii faamilii keessatti erganii viidiyoo waraabaa mallaqa argisiisan. Please dhaabaa hin dhufinaa bakka uummata akka wanni haaranni biyya kana hin jiran. Wallaahi wanti takkattiin hin jiru siqaayi malee namni habibii kiyya barandaa osoo amma deemee viidiyoo waraabessuun mul'ise namni kun ala kana ciisii galee. So please biyyuma keessanitti rizqiin martuu bakkuma anyways rabbiin bakkuma rabbii nama dhaabee dhaabatanii please hin bayinaa faamilii keessan laalaa haadha keessan hin boochisnaa biyya keessan taa'achuu ni barbaada ijoollee biyyaatiin. Warri kun namoota nuyi warri biyyan baartan like biyya arabaa ta'ee biyya kana ta'ee rabbii waan baaneef nu argachiisee nu waagalchu dinii fi duniyaallee just focusii godhaa waan baaneef irratti duniyaallee maan taane yoo dalagannee biyya keenya gallee jiraachuu shagalee biyyaa fi biyya naqatan guyyaa tokkoon gala waan ta'eef marti keessaniyyuu amantaa keessanii fi duniyaa keessanii wal biraa osoo qabattanii dassalenyaaf. Yaa. Dhaamsa bareedaadha. Dhaamsa kan kee kana namoonni akka irraa fayyadaman abdiin qaba. Okay, waan dhumarratti akka waliigala dhaammattu ni qabda sagantaa goolabuu fi. Yaa hin qabu isima like anilleen YouTube beneera baay'ee YouTube keessatti illee namoonni fedhii qabda. Daawwachuun dandeettanii koos illeen wantoota adda addaa qabadhee waan dhufaa jiruuf piraankiidhaan wal qabatee deetii tireena keessatti haqqisaa milaamila ture amma immoo bifa biraatiin hiriyoota wajjin dhufaa waan jiruuf achirratti illee daawwachuun dandeettanii. Okay, YouTube kee maqaan maali? YouTube kiyya Tuwiin HA jedha. Tuwiin HA, okay. Hasumaanuu subscribe akka gootan kabajaaf jaallaan isin gaafanna. Ammoo waan gaarii yoo dhufte waan na takka Oromoon beektaa na godhaa jechuurra
wanta takka gootee egaati daleede hojii kan keessan irratti kaawwanti si godhan osuma waan gaarii feetellee goote subscribe na godhaa follow na godhaa na wallahi isin godhana maaliif akka akkas ta'e hin beeku so waan gaarii takkaan dhufnaan ammoo namni fi isaatiif si godha waan gaarii akka gootus abdiin sirraa qaba yeroo tante qaalii aarsaa gootee asitti na argamuu keetiif hedduu galatoomisin jechuun barbaadu. Aara isinillee naaf furuu keessaniif hedduu galatoomaa dhugaa gammachuu guddaa dhagama isinii wajjin asoo kiyyaa. Hedduu galatoome. Tolee daawwattootaa fi kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment keessummaan keenya qaarraan tanaa Amiin wajjin turtiin kana fakkaata akka waa irraa hubattanii fi gorsa isaa babbareedas akka dhageessan abdii guutuun qaba hanga sagantaa birootti walitti deebinutti nagaan nu tura.